baasanii galtan akkasuma ammoo tinuu dhaabbata diimokiraasummaa uummata Oromoo keessallee torbaa saddeettaatee jiru. Nu nama 15 keessummeessuu hin dandeenyu. Oromoon takka ta'e. Yoo tokkummaa Oromootiin galtan isin jaallanna. Uummanni kun marri sababa alaabaa kanaan wareegamaa tume, tumamaa tume, kolaafamaa tume, dubartiin daa'ima irratti du'aa turte. Har'a dhiiga kana lafatti gadi hin deebisina. Amaanaa isiniin jenna. Tokko ta'a tokkummaa barbaanna. Yoo tokko taane diina cabsuu dandeenya. Yoo tokko taane bakka yaadne gahuu dandeenya. Yoo tokko taane bakka yaadne gahuu dandeenya. Yoo tokko ta'in ammoo waan arganne iyyuu dhabuu hin dandeenyu. Kanaafuu waan isiniin jedhu tokko ta'a. Obbo Jawaariif Rabbi jaalatu isaa haa kennu naan jedhaani. Qaamni bilisummaa kanuu qabsiisee isa. Obbo Lammaa Magarsaa itti aansee Rabbi jaalatu isaa haa kennu jedha. Akkasuma Dr. Abiy Ahmed umriin isaanii umrii leencaa haa ta'u. Waggaa dhibba hanyaa kan martinu. Akkasuma hayyoonni seenes waggaa dhibba hanyaa kan isinii dabalee turu. Awwanni isinii jedhu OPDO dhaamsa takka dhaama. Waan isinii jedhu OPDO dhaabbata diimokiraasummaa uummata Oromoo Dr. Abiyyii fi Lammaa Magarsaa isin keessaa tumamanii akka sibiilatti sammuu danda'e haaromsiisanii bahanii haadha gara qe'umsaa dhufan. Isin ammoo warri achi jala jirtan sammuu keessan kan jijjiiramin haadhallee achuma jirtan sammuu keessan jijjiiramin. Yoo sammuu keessan hin jijjiiramin warri makalee isin raasee isin diina kaasatu isinillee keessaa raasee isin kaasa jechuudha. Akka isaanitti tiimii Abiyyiitti tiimii Lammaa fayyadaman kun qeerroo ta'annan waan dhalataa isinillee akkasuma hayyoota teessan tan hooggantoota teessan tan ilaalatiin sammuu keessan kan danda'e kan akka isaanitti haaromsaa isiniin jedha. Warri duraan wayyaaneen bittee olii gadi sinaaf warri duraan wayyaaneen bittee kottaa ayyaana isaa kan olii gaddeessan amma wayyaaneen duutee jirti. Bitteellee duutee jirti. Bitteellee qabriin isaanii gadi fagaattee jirti. Qabriin keessa waliin hin fagaattanii karaa uummata Oromoo garagalaa isiniin jedha. Poolisiin teennallee akkasuma waraanni teennallee hooggantoonni OPDOdha hooggantoonni ammanummaadha jirtan. Imaaromnee haaramaa isiniin jedha. Imaaromnee haaramaa isiniin jedha. Karaa bulaa galatoomaa keessatee jira. Tole galatoomaa ulfaataa warri hamilee ulfaataa galatoomaa. Galatoomaa ulfaataa waan tokko galatoomaa ulfaataa hamilee keessa illee namni dubbii namaa kan balleessine warri hamilee qabdan gaarii mul'atan waan tokko Allah sadarkaa keenyatti jenna guduunni gosa haa ta'u keeroo huyya bakka keessa hin takkisiin kuma qabadhaa sagantaan eegutti deemu sagantaan itti deemna haadha qabsoo deemu qabsiisa haadha qabsoo jiraachuu yookiin alatti godina baala aanaa ajaa'ibannaa iddoo nu qabsiisanii inni haa hojjetu. Uummanni keenya olaanaa jiru jara olaanaa jiru hamileen isaanii keessa kan seenu miira hamileetiin hoogganamuu qabu ifkamanii haalaan isaan dubbatanii keessanii hamilee guddaa ta'e kana achitti namatti fiiguun gaarii hin ta'u.